Abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu. Amantiin Islaamaa qabeenya abbaa namaatii miti. Rankaadhaan bitee abbaan namaa jalaa keenyaan dhaqee jala hafeetti namanne. Walisoo midhaan kumtaala 420 nuu kenniti. Wanti keetiif si erganiima. Lakki. Nuti ammallee warri biyya keessaa wajjin jirraan jedhe isin warri biyyaa akka barbaadan nu gochuu dandeessanu. Amantii adda qabna. Jireenya wajjin qabna. Warri biyya keessaa ammallee wajjin jiraataa jirra kana quba nu qabaadha. Namni jalqaban akka birmatu abtaamuu eebbisaati. Ilma amantii isaa ortodoksiiti. Dula dhiyoo tanaa ustaazota irratti baname ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa warra akka ustaaz Jamaal Aliyyii Sheekotii gurguddoo biyya keenyaa warra saba keenya waliin dhaabbannee sagalee tahuu fi qabna yookiin ammoo adii uffannaa adii dubbannaa wanti jedhamu faallaa diina keenyaa deemuudha qabna. Warri kun miidhaa nama hundaati kuni bilisummaa keenya hundaati jechuudhaan warroota gartee waan kana irratti ummata keenya bira dhaabbachuu qabna jedheetiin warra waa'ee kana irratti dubbatetti ustaazota ortodoksii dhiifama warra akkana jedhu sheekuma tahee warra akkana jecha turetu jira. Duuba ustaaz Raayyaan yeroo duraatiif waa'ee kana irratti viidiyoodhaan har'aa yeroo viidiyoo kana keessatti haga tokko kaasanii dubbatanidha. Waan dubbataniifis as keessatti kaasaniiti jiran. Video isaan karaa TikTokiin liif dabarsaa turan akka tokko keessaa isin dhageessa han abduu moobaala biraayi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Waa'ee dhiheenya kana hundeeffamuu sinodosii haaraa yookiin ammoo mirga ofiin of bulchuu warra amantii kiristaanaa kan ortodoksii ka jedhu kan dhiheenya kana ajandaa guddaa akka sadarkaa biyyaatti akka sadarkaa warra biyya bulchaa jiruutti illee ajandaa guddaa kan tahe akka haga gartee Muummichi Ministeera Abiy Ahmad aangotti dhufee tarii yoo lola Tigraay taate malee lola Tigraay ammoo kan namni irratti walii hin galin jechuudha. Garuu kun ammoo kan akka Oromootitti deeggarame osoo amantiidhaan waliin qoodin osoo kutaadhaan wal hin qoodin akka Oromootitti hatta paartii mormituu hanga waraana bilisummaa Oromoodhaa kan saba isaatiif bosona qawweedhaan qabsaa jiruun bahutti kuni waan sirriitti haga jedhu haga amantiileen idila addunyaa kan addunyaarra jiran kan garaagaraa deeggaranitti jechuudha. Hundi nama partiidhaan ilaalcha siyaasaatiin akkasuma hayyoonni garagaraa xiinxaltoonni adda addaa tokkolleen warri duraan gartee faallaa mootummaa kanaa jirus kuni waan sirriiti jechuun daayirektii mootummaa kana godha jechuu fi miti mootummaan kun ammoo waan sirriiti wanni kun waan dhaabuu danda'uu miti yookiin ammoo waan dhaabuudhaa fi hamilee itti qabuu miti uummata afaan isaatiin kadhatu barbaadu kan jedhuudhaan dhugaa waa'ee kanaa waan lafa kaa'ee fi akkasuma iddoo gartee isaan itti jeequmsa kaasuudhaaf yookiin wanni kun akka hin raawwatamnee fi Oromiyaa keessatti jechuudha iddoo duraan qabatan kana akka gartee warri kun harkan seen godhuudhaaf bakka isaan yaalanitti qaamni nagaa kabachiisu jechuudha waan kana cinaa dhaabbatee ture jechuudha. Duuba kana alatti mootummaa waan biraa godhee fi miti waan kana ta'ee fi waan Oromoo hundi irratti walii galeedha. Haa ta'uuti karaa amantii muslimaatiin sheekotii beektota akka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kanneen miti namoota dhageettii gurguddaa qaban akka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kanaa miti namoota akka nuyi gogogaa wallaalaa kanas maaltu isin gahee amantii kana keessa seentan akkamitti amantii namaa deeggartan amantii adda addaan qabna kan jedhu namoonni yaada adda addaa akkuma hubannoodhaan itti waladdaa akkasuma akkaatuma namni tokko tokko gocha dhufe tokko keessatti wanni sun tahame akkami kan jedhu cinaa fi duuba isaa laalaa faayidaa fi miidhaa isaa akkasitti ilaalee namni kan tarkaanfatu jira kan ammoo waan hundarratti iyyuu jibbaan qoftiin kan itti mul'atu jira kan waan dhufu tokko irratti tarii jaalalli qoftiin itti mul'atu illee jira akkaatuma hubannootiin adda addaa kan jibbaan jirulleen akkuma jirutti tahee jechuu kiyya. Sababa saniitii fi har'a yeroo duraatiif kan isaan viidiyoodhaan haga tokko kaasanidha. Mee waan kana waliin dhageeffannaa waa irraa barattan waa irraa gorfamtan jedheetti yaada. Amma durallee kaa ustaaz Raayyaani har'a viidiyoodhaan haa dubbatan malee karaa feesbuuka isaaniitiin katabbiidhaan waan kana dubbataa turan jechuudha. Mee namoota isaan irratti duulaa turan namoota sheekotii ebaluunfaadha jedheetiin dubbachuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu mee sanin seenuuma maaliifi wal dorgomsiisaa sheekotii isaanirraa yoo jibbaate jirra garuu haa ta'uti bifa katabbiidhaatiin mata duree isaan fayyadaman ebaluu osoo isin himin isin agarsiisame waan karaa tiktokii fi karaa feesbuukaa kanaa waan deemu jechuudha. Ustaaz Raayyaan duuba amma dura feesbuuka isaanii irratti islaamummaan jaakeetii namni ofitti safarateetiin hodhatu miti kanaafuu rabbiin nuti itti amanne isa keessaa fi duuba namaa beeku ta'utu baga tahee isa keessa namaatii fi duuba namaa beekuu to'atu baga tahee kan jedhu ergaa gabaabaa waa'ee kanaa irratti qaban dubbatanii turan jechuudha. Arraan tan ammoo yeroo liif seenanii gargaarsa uummata keenya kan wallootiif yeroo gargaarsa guuruudhaaf jedhanitti keessatti waan kana kaasanii jechuudha. Sababa waan kana kaasaniifis dubbatanii jiran jechuudha. Duulaa guddatu irratti geggeeffamaa ture haa ta'uti karaa sooshaal miidiyaatiin namoonni hedduun
Ustaz Rayyan Rayyaa ittisa Oromooti. Ustaz Rayyan abukaatoo rakkataati. Ustaz Rayyan walitti qabaa saba Oromooti. Ustaz Rayyan saba isaatiif amantii isaatiif qabsaahaa. Saba isaatiif haga gartee qawweedhaanii akka anaafisii amma uf baruu osoo hin tahin gaafa rakkoo san keessa nama qawwee isaa fudhatee dargaggummaa isaa saba kanaa fi aarsaa godhaa ture. Akkasuma amantii isaa irrattis nama jiru isaa amantii isaatiin saba isaa tajaajila dabarseedha. Kan jedhu namoonni hedduun sagalee taafii turan jechuudha. Dheekkamallee turan Raayyaa tuquun ana tuquudha kan jedhu chaalenjii guddaa ture karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin hin ifnu jenneetu mujallifne. Garuu isaanirraa viidiyoodhaan waan dhufanii fi ka viidiyoo kanarraa gorsa wahiitti arganna jedheetti gabaabsee xiqqashuma takka irraa dhageeffanna guutuu isiniin dhageeffachiisu an karaa tiktookirraa kan hin fuudhe jechuudha. Isa ummanni waan barbaade haasa'u sana akkumatti dhaabaa. Abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu. Aqiidaan an qabu aqiidaa namaa wajjiniin na jiraachisu. Aqiidaan an qabu aqiidaan namoomaan nama wajjin na jiraachisu. Aqiidaan inni itti amane abbaan barbaade kallattii fedheen itti amanuu danda'a. Abbaan barbaade kallattii fedheen hiikkachuu danda'a. Amantiin Islaamaa qabeenya abbaa namaatii miti. Farankaadhaan bitee abbaan namaa jalaa keenyaan dhaqee jala hatee itti namanne. Jala hatee itti namanne qabeenya abbaasaa itti hatee itti namanne. Rabbi tunaa kennaan itti amanne. Wanni kun isiniif gala jedheeti yaada ka amantiin an itti amane aqiidaan an qabadhe waan garaa nama nyaatu nama sheekaa nama guddaa nama sheeka jedheetiin ayyaadu karaa tikitookiin jechuudha. Viidiyoo mata duree isaanii maal jedhanii maxxanfatanii irratti haasan viidiyoo hedduu san argitanii jirtan jedheeti yaada isinis ustaazota ortodoksii jedhaniitti kan isaan ustaazota ortodoksii akkuma agartan kana ustaazota ortodoksii jedhaniitti waa'ee kanaa irra haasawan jechuudha. Mee tilmaama amma isin ustaazota ortodoksii tilmaama mee amma isin as keessatti waan isin beekuu qabdan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii fi namoota gurguddaa akka Ustaaz Jamaal Sheek Jamaal Aliyyiitiif yookiin ammoo namoota garagaraa kan gartee waa'ee kanaa irratti akka Ustaaz Naasir Hamzaa fa'aa kan waa'ee kanaa irratti yaada isaanii kennataatiin turan kuni dhimma nama hundaati bilisummaa nama hundaati jedhaniitiin dhimma eenyummaa keenyaati jedhaniitiin dabarfatan gurguddaa san dhiisaati. Anuma fakkeenyaaf waa meeqa komantii meeqa nuun jedhan jechuudha namoota waa'ee kanaa irratti amantii namaa akkas gootan amantii keessan maalii godhaa jabeeffadhaa kan jedhu ka gara sirraa nuun jedhamu dhiisa ka gara sirraa jedhamu waa lama tokko ijoollee gartee wallaaltota dhugumatti yoo gaaddisa miilik jalaa gaaddisa miilik ka gabrummaa san jalaa yoo bahan waan amantii san jalaa bahan kan itti fakkaatu jira. Ijoollimmaan ta'e jechuudha tan Oromoodhaa suni wallaalarraa gaafa tokko ni galaasu rakkoon qabu. Ka biraa tokko ammoo warra gartee waan kana gufachiisuudhaaf tarsiimomaan ati amantiidha waan kana keessa maaltu si galche ati waa'ee amantii kennaa keessa maaltu si galche kan jedhu jira tarsiimoodha sunni rakkoon qabu. Garuu kan biraa asumatti yeroo namnummaan Oromoodhaa akka isin jettan sana Oromummaa walirraa mulquu hin dandeenyu namnummaan saba kanaa sababa bar an akka kiyyatti kan akkana hin deeggaru jedheellee osoo dhiisee waan tokkoomi haga gartee sheekummaa walirraa fuudhu yookiin ammoo sheekotii ortodoksii jechuudhaatitti kan gaheedha jechuudha. Haga maqaa dhahamee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa orolee guddaan irratti deemaa ture ka. Haa ta'uti san faallaa sanii fidee kun ishee baloo akkas jedhe jechuu wal san fiduu fi miti amma san fiduu illee hin barbaanne waan akkasiitu jira isin jechuu fi namoonni tarii waan kana quba hin qabne jechuudha. Mee Ustaaz Raayyaa dhageeffanneeti. Jetteen jedha gaafa sawweena gaafa rakkoo sawweenatti sababa walitti dhufeenya Somaaleetiin hawaasni keenya buqqa'u walisoo midhaan kumtaala 420 nuu kennite. Amantiidhaaf erganii warri walisoo gaafa sana midhaan kenne sun amantii keetiif si erganii ma lakki namoomaaf rakkoo keetitu rakkoo isaatiif beela abbaa keetitu beela abbaa isaatiif cinqii abbaa keetitu cinqii abbaa isaatiif gaafii abbaa keetitu gaafii abbaa isaatiif ijoollee walisoo ijoollee ammayyaa ijoolleen kuttaa'ee midhaan kumtaala 400 fi kumtaala 420 nutti kennite tasaabii fayyaa nutti kennite jalaa nafne maal jennaan dhaynee ofii keenyaatis waan ammoo ummanni keenya ta'e kana dhaynee ilaallu malee dhaynee ofii keenyaatis daawwannee ofii keenyaafis ofii keenyaafis hirmaannu malee jettee ijoollee walisoo takkaalliin bulchiinsi gaafa sanaa quba qaba. Takkaalliin kan jedhamu bulchiinsa naannoo sanaati. Namicha yeroo rakkoo uummataa Oromoo yeroo arge bo'aa deemu tokko karaa kanarra. Gaafa Sumaaleen Harargee sababa Sumaaleen Harargeen buqqiftu namichi suni dhukkubsatee hospitaala itti gale kana qubaatu qabaadha. Takkaalliin jedhama walisoonni. Dhukkubsatee roorroo ijoollee Harargee dadhabee naannoo Harargeedhaa buqqee dadhabee Muslima kakaasan nama amantii isaa ortodoksiiti. Inni ortodoksiidha Oromoon achi buqqa'e muslima jechuudha. Gartee amantiidhaan yookiin ammoo saniin osoo hin tahin kan jireenya hawaasummaadha wajji jireenya obbolummaa kan Oromummaatiif akkas tahee kintaala 400 ol. Akka amantiitti yoo fudhatte jechuudha. Waa'ee amantii wanti as keessatti kaasaa jiruu fi isin hin hubattu jedhee yaada. Nuti ammallee warri biyya keessaa wajjin jirraan jedhe isin warri biyyaa akka barbaadan nu gochuu dandeessanu.
warri biyya keessaa wajjin jirra. Wajjin biyya keessaa namoonni keenya namooma. Warri biyya keessaa amantii adda qabna jireenya wajjin qabna. Amantii adda qabna jireenya wajjin qabna. Warri biyya keessaa ammallee wajjin jiraataa jirra kana quba qabaadha. Warri biyya keessaa rakkoon kee rakkoo kootii jedheeti jalqaba iyya mana kootii rabbi rakkoon fidin malee namni jalqaba natti birmatu yoo xiqqoo ijoolleen koo leeboo nyaannatti birmatu jalqaba abtaamuu eebbisaati nama gudari. Gaafa rakkoo kiyyaa kan natti jalqaba natti birmatu abtaamuu fayyisaati nama naannoo akkanaati. Warri biyya keessaa nuti rakkoo jiruu fi jireenya tan hawaasummaa tan obbolummaa sabummaa akka warra qe'ee tokko keessa waliin jiraatuutitti akkasiin wal bira dhaabbataa jirra. Warri biyya alaa dhugaadha. Sheekotiin waan kana oofaa jiran sheekotiin faallaa kanaatiin akkamitti sheekotii ortodoksii jedhe warra waan kana oofaa jiru irra hedduun isaanii jechuudha. Namoota muraasa haa ta'uti wanni kun akka guruppiititti jechuun waan fokkatalle wanni kun ka hunda asirra jechuun taanu akka guruppiititti ijaaramanii jechuudha. Yookiin ammoo ani wanti yoo muslima taane waa'een ortodoksii gonkumaa nan ilaallatudha. Dhuguma waa'een ortodoksii ilaallatu amantii adda addaan qabna akkuma Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhan kana jechuudha. Biyya ammoo waliin qabna haqa obbolummaa waliin jireenyaatu jira. Kana qofaa miti bar waa'ee saniitiyyuu miti waa'ee isaan gargaaruuti waa'ee obboleeyyan keenya kan ortodoksii gargaaruuti kuni osoo malakkaan ittiin saffaramu jiraate osoo wanni ittiin madaalameetiin jechuun akkanatti kun hagana meetira hagana jedhameetiin kan ittiin laalamu jiraate wanti amma godhamaa jiru kun yoo gartee galma gahee akkuma eegalame kanatti kan xumuramu taate mirgi Oromoon kiristaana kan ortodoksii ufiin of bulchuu Oromiyaa keessatti biyya kiyya keessatti ufiin of hoogganu afaan kiyyaa waaqeffatu jedhu kun yoo kan lafa qabatu taate irra guddaa osoo kan saffaramu taate jalqabarratti osoo amantiidhaanis ka deemu taate muslimaaf jechuudha kan inni faayidaa qabu. Akkasuma warri Pirotestaantii illee osoo kan madaalamu taate Pirotestaantiif jechuudha kan inni faayidaa qabu. Nama hunduma namaatiif jechuudha sabaa fi sablammootaaf yoo saba tokko yookiin ammoo warra ilaalchisan qabu tokko yoo taate malee nama biraa hundaafuu irra caalatti faayidaa qabaaf. Isinii gara yeroo kana jedhu nama hundaafuu irra caalatti faayidaa qabaaf jechuudha. As keessa faayidammaan nama as keessa yoo warra amma booyaa jiru san taate malee nama biraa tokkollee kan fayyanne hin qabu jechuudha. Nama hunda fayyada kun dhimma ufiin uf bulchuuti. Dhimma gartee Oromoon qabsoo isaa dhawaataan waggoota 50 keessatti itti qabsaa jiru kan dhawaataan itti deemaa jiru kana keessaa isa guddaa jechuudha. Isa gartee akkasitti harkatti marataniitiin jala deemuu danda'an sanii jechuudha. Kanaafuu osoo warra ortodoksiidha Oromoo ta'e kan ortodoksii gartee kan ammoo waan kana geggeessaa jiru kan sabaa fi sablammoota Oromoo kan jedhu kana geggeessaa jiru isaan gargaaruu qofaa fi miti dhimma eenyummaa dhimma ufiin uf bulchuu dhimma gartee qabeenya ofii irratti abbaa ta'uuti mirga ufiin uf bulchuuti naannoo ofii irratti abbaa taatee kan eenyuunuu akkas tahii akkana godhisiin hin jenne aadaa kee guddifachuu afaan kee guddifachuu amantii kee dagaagfachuu mirga walqixxummaa amantii hundaati. Gaafii ol'aantummaa garee tokko aadaa isaa mulqame as keessaan kan eenyummaa isaa mulqame as keessaan kan afaan isaa kan carfame kan gartee naannoo isaa keessatti wanni biraa dagaagfame aadaan isaa dhokatee aadaan biraa dagaagfame kan sabni isaa cunqurfame sabni biraa keessatti geerare sun yeroo cabuuni gaafii Oromoo fi Oromummaa kan nama hundaati jechuudha. Karaa amantiitti illee fudhanne akkasitti nama hundaafuu an akkas jedheen amana akka nama tokkootitti jechuudha. Jechuun wanni Ustaaz Raayyaa faa namoota gurguddaa sheekotii keenya dhaqqabe kun nullee nu hanqateetii miti. Nuti ammoo dantaadha jenneetumaan dubbanna jechuudha. Garuu waa'ee sheekotii kanas yoo inni asirratti dhaabbachuu baate karaa yuutuubillee finnee ajandaa godhanna. Asumaanuu dhaamsisanii dabarsan dhugaa ofeetan. Waa'ee gartee sheekotii kana dubbatu illee feenu garuu yoo dhaabbatu didanii qoqqootan akkana kun ka heddumaatu taate sheekotii rakkoo qabdu kan gartee qoqqooduudhaaf yoo akki an jedha akkuma Ustaaz Raayyaan jedhe kana yoo akka an jedhetti deemuu baatte yoo akka gartee ilaalcha an fedhu isaan yoo tahuu baatte islaamummaa sirraa mulquudhaaf yookiin ammoo akka jaakeetaa waan biraa si uffisuudhaaf warra yaalu finneetiin sabni keenya akka bakka hundattuu jechuun isaanis fudhuu isaa jiran jechuu fi miti garuu nuti ajandaan godhannu jenneetuma dhiifne wal qoqqoodamisaaf nama saaxila waan ta'eefidha. Kanaadha jechuudha. Kanaaf kan isaan irraa dubbatanis ergaa isaanii dhageessaniiti jirtan ka. Duuba Ustaaz Raayyaa irratti ololli akkasitti deemaa ture haa ta'utti namni hedduun irraa Ustaaz Raayyaa tuquudha kan jedhu irraa deebisaati turan jechuudha. Namni tokko waan dhufe tokko jibbaa achi keessaa qabu qofa irratti yookiin ammoo isaanis amantii ala bahan jechaa hin jiru jechuun waa'ee kana gadi fageennaan waa'ee sheekummaa kana gadi fageennaan qabaachuu baadhusi wanni isaan himanis amantii mitechaa jiru beeke amantiidha. Amantiin Islaamaa jettu garuu tahee ammoo maslahaa siyaasa faayidaa as keessa jiru amantii makanaafuu faayidaa as keessa jiru oromummaadhaaf faayidaa as keessa jiru namummaadhaaf faayidaa as keessa jiru yeroo kana jennu biyya san keessatti biyyi sun haga gartee waggaa 150 gartee dhiittee biyya san bulchitu
wanni hundi jechuudha wanni lubbuu qabu hundi isaatiyyuu gabrummaa jala jira jechuudha. Impaayera yookiin ammoo garee tokkicha wahii yoo taate malee ilmaan Minilik akka ilaalcha Minilikitti yaaddu yoo taate malee nama kamiyyuu kan hacuuceetiin mataa gubbaa taa'aa ture jechuudha. Akka gartee galtuutitti akka gartee nama afaan hin qabne akka nama aadaa hin qabnetti akka nama eenyummaa isaa hin qabne akka nama biyya hin qabne godheetiin kan ukkaamsaa turedha jechuudha. Duuba garee kana hundayyuu bilisoomsa yeroo kana jedhu amantiin hundi as keessa jira sabni hundi as keessa jira jechuudha. Garee wahii yookiin saba takka yookiin saba lama ta'uu danda'a. Kaan iyyuu tarii maxxannee taatee saba wayii waliin dhaabbatu danda'a malee sabuma tokko jechuudha kan yeroo hedduu kan kanaan beekamu akkuma isinuu beektan. Kanaafi kana deeggaruuni akka gartee amantiin kenna gabbatu deeggaruu keessaa isa tokko jedheen akka nama wallaalaa tokkotti akkasittiin fudha maaliifi kanatu kan amantii kanarrallee ciisaa ture waan ta'eef kanatu eenyummaa keenyarraa akkasuma saba keenyarra ciisaa ture waan ta'eef wanni hundi kaambii Minilik kana keessa jirti jechuudha. Kanaafidha namni hundi mootummaa waggaa afran kana qeeqaa ture mootummaa waggaa afran kan isa ajjeesaa ture har'an tana akkasii waliin jirra kun waan bareeda goote jedhee namni hundinuu kan kanarratti isa deeggare jechuudha. Hattaa warri wal waraanaa jiranis waan biraa irratti jechuu kiyyaami tanarratti waan sirriitii warri amantii akkasitti gartee oofataa jiru suni waan sirriitii mootummaanis baga hin gufachiisini jechuudhaaf wanni namni waan kana dubbatuuf beeke yookiin mootummatu waan kana godheefi miti. Kanaafi kuni waan abbaa hin galleef rabbi haa galchuu fi akkuma Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhan kana jechuudha. Jireenya hawaasummaadha biyya waliin qabna namummaa oromummaadha waliin qabna waanuma ijaaramee tokkoomeedha kan tolu wanni qoqqoodameeti yookiin ammoo anasiin kophaa bobba'a amantiin namayyuu kophaa isaati oofata amantiin kababbaati garuu waan waliin qabnu yoo waliin hin oofanne qoqqoodamiinsa keessa yoo walitti gartee akkasii ani jibbaa qofa kan lakkaa'an taate kan amantii tokko hordofuyyuu akkuma Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhan kana jechuudha walirratti sheekotii ortodoksii jedhanii akkasii maqaa walii kaa'utu dhufa jechuudha kan amantii tokko hordofuyyuu kan amantii biraa hordofuu miti. Kanaafuu kuni obbolummaa tarii as keessatti kan oromummaa kana jibbu kan obbolummaa oromummaadha as keessatti hin bilisooma jedheetii waan kana jibbu jiraatu danda'a. Nama tokkotti quba qabaan jiru beeke ka waan kana jibbu an akka kiyyatti oromummaadhaan bilisoomna wannummaan jedhamu kun kan mataa isa dhukkubsu jiraatu danda'a jedheetiin amanaan. Kasanirraa hafee namummaadhaan bilisoomuun biyya san keessatti amantiifis sabummaafis ilaalchaafis aadaafis waan hundaafiyyuu nama hundaafuu bilisummaadha jedheetiin amana. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.